Hello everyone, welcome again. Walitti deebineeti kan nuti jirru. Akkuma yaadatamu kaa viidiyoo keenya hojjechaati kan jiru entrance exam related kanneen ta'an viidiyoo irratti hojjechaa jirra. Barnoota irraatiin immoo part 4 sub part 2 dha jechuudha. Yeroo darbe keessatti part 4 dhaan conjunctionii ilaallee jira. Achi keessaa partii jalqabaatiin expressing contrast conjunctionii kanneen ta'an kanneen akka however, but also even though kanneen ta'an akkaataa galumsa isaanii yookiin immoo akkaataa itti fayyadamnu waliin ilaallee turuun keenya ni yaadatama. Baay'ee isaa jechuudha diiteelii waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo paartii lammaffaatiin walitti deebineerra jechuudha. Viidiyoo jalqabaa argachuu dandeessu jechuudha. Isa osoo ilaaliin karaa kanatti hin dhufinaa jechuudha. Maaliif innis baay'ee murteessaadha jechuudha. Paartii amma ilaaluuf deemnu caalatti baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. So barnoota har'aatiin conjunctionii akkamiin ilaallaa paartii 2 dhaan jechuudha. Paartii 4 sub paartii 2 dha kun jechuudha. Expressing reason conjunctioniiwwan sababa agarsiisanii jechuudha. Waan akkas ta'eef akkas ta'e sababa saniif akkas ta'e kanneen jennu conjunctioniiwwan fayyadamnu akkamiin fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Maaliif because since as ni jira akkasumas because of due to hiikni isaanii yookiin immoo hiikni isaan kennan tokko ta'e galumsa irratti yookiin immoo seentensii keessatti haala garaagaraatiin galu waan ta'eef jechuudha. Conjunctioniiwwan kun egaa jalqaba irratti because, since, as akkamiin fayyadamna kan jedhuu fi maal wajjiniin galuu qabu because, since fi asinii close wajjiniin galuu qabu jechuudha. Because, since fi asin erga jiraatanii booda fuuldura isaaniitti maaltu barreeffama? Close yookiin subject plus verb dha jechuudha. Subject plus verb fakkeenyaaf ilaallaa. Hima jalqabaa kanarratti since he is a hard worker, he is rich kan jedhu keessatti since fuulduratti maaltu galee jira? Close dha jechuudha. Kunis he subjectiin hin jira jechuudha. Is verbi to be irra hin jira jechuudha. So subject plus verb yoo jiraate since because asii fayyadamuu dandeenya jechuudha iddoo kanaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaa irratti he is rich because he works hard. Iddoo kanatti amma subject plus verb tu jira jechuudha. Subject plus verb tu jira jechuudha. Kanaaf because fayyadamna jechuudha. As irree gaafa fayyadamne as he is hard worker, he is rich. So as keessatti egaa asii fuulduratti maaltu jira? Subject plus verb tu jira jechuudha. So subject plus verb tu jira qofa osoo hin taane hima kun maal waan ta'eef since because fi asii fayyadamna yoo jenne sababa akkas ta'eef bu'aa wayii yookiin sababa jechuudha. Reasonii wayii agarsiisa jechuudha. He is hard worker. Hard worker yookiin sababa hojjetaa cimaa ta'ee fi maalidha? He is rich. Dureessa ta'e jechuudha. Maaliif reasonii agarsiisa jechuudha. Sababa maaliitiif akkas ta'e kan jedhu agarsiisa jechuudha. So because, since fi asii plus close wajjiniin fayyadamna yookiin subject plus verb waliin fayyadamna jechuudha. Okay. Asuma jala osoo hin bahinii paartuma kana jalatti jechuunis reasonii kanneen agarsiisan jechuudha. Because of fi due to ni fayyadamna, garuu akkamitti fayyadamna isaan gara jalqabaa kanarraa addaa jechuudha. Because, since fi as irraa addaa jechuudha. Garuu hiikni isaanii hiika tokko jechuudha. Lachuu yoo fayyadamne hiika tokko, garuu akkaataan galumsa isaa as keessatti barreeffama keessatti gargari jechuudha. Because of fi due to akkamitti fayyadamna? Noun phrase wajjin fayyadamna jechuudha. Isa jalqabaa since, because fi as akkamitti fayyadamna jenneera? Close yookiin subject plus verb faana fayyadamna jenneera jechuudha. Because of fi due to garuu akkamitti fayyadamna? Noun phrase faana fayyadamna jechuudha. Fakkeenya naa ilaallu. We stopped playing because of the rain. Nuti tapha dhaabutti jirra. Sababa maaliitiifi? Because of the rain. The rain gaafa jenne iddoo kana gaafa ilaallu maanni noun phrase dha jechuudha. The rain noun phrase dha jechuudha. Malee fakkeenyaaf amma iddoo kanatti we stopped playing because osoo of hin jiraachuu baatte because jenne subjectiin jiraachuu qaba jechuudha. Because jenne subjectiin jiraachuu qaba iddoo sanaa jechuudha. So kanaaf because of yookiin due to gaafa jennu maaltu jiraachuu qaba? Noun phrasein jiraachuu qaba jechuudha. Dirqama noun phrasein jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenya shanaffaa irratti due to
lack of money. Lack of money iddoo jedhu kun maanni amma noun phrase dha jechuudha. Noun phrase dha jechuudha. Due to lack of money we stopped the project. Sababa hanqina maallaqaatiin projekticha dhaabuudha fi kan jedhu irratti maanni due to lack of money. Lack of money waan jedhuu fi noun phrase dha jechuudha. Lack of money kanaaf egaa because of fi due to noun phrase waliin yoo fayyadamnu since because fi immoo asii maal wajjin fayyadamna clause wajjin fayyadamna jechuudha. Kanaaf because fi because of in akkaataan galumsi isaanirree gargari jechuudha. Because inni subject plus verb faana yoo galu because of in immoo noun phrase faana gala jechuudha. Haala kanaan adda baafachuu qabdu jechuudha. Okay, asuma jalaa osoo hin bahinii due to fi because of irratti the fact that gaafa daballu akkaataa galumsa isaatiin because wajjin wal fakkaataa jechuudha. Hiikni isaas wal fakkaataa jechuudha. Maaloo daballu the fact that gaafa daballu jechuudha. Fakkeenyaaf because of the fact that he maaltu dhufe subject plus verb dhufe jechuudha. Subject plus verb dhufe jechuudha. Maal waan ta'eef the fact that waan daballeef jechuudha. Kanaaf the fact that yoo daballu akkaataa because since fi as faana galmaan isaa tokko ta'a jechuudha. Akkasumas due to the fact that yoo daballe asitti maaltu gala subject plus verb tu gala jechuudha. Due to the fact that he is hard worker, he is rich. So himoonni akkanaa kun immoo himoota maaliiti jedhamu reason dha jechuudha. Reason sababa jechuudha. Asuma irratti kaasuudhaaf yaalle jechuudha. Expressing reason sababa akkas ta'eef waan akkas ta'eef sana ta'e jennee gaafa dubbannu jechuudha. So mee exercise kana waliin hojjennu choose the correct answer nu jedha jechuudha. The game was cancelled. The game was cancelled. Filannoon keenya because of idhamoo because ta'a. Because of idhamoo because of ta'a. Kanaafuu because fi because of ta'a jennee murteessuudhaaf maal laallaa hima fuulduraan laallaa jechuudha. The bad weather. The bad weather kan jedhu kuni noun phrase idhamoo clause dha yookiin subject plus verb dha. Kanaafuu maalidha? The bad weather kan jedhu kuni noun phrase dha jechuudha. Kanaafuu noun phrase waan ta'eef maal fayyadamna? Because of fayyadamna jechuudha. The game was cancelled because of the bad weather jenna jechuudha. Osoo the bad weather kuni subject plus verb ta'e yookiin immoo clause ta'e maal fayyadamna? Because fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana amma osoo subject plus verb yookiin clause gochuu barbaanne the weather was bad jechuu dandeenya jechuudha. The game was cancelled because the weather was bad. The weather was bad jechuun clause dha jechuudha. Garuu kun maal jedha? The bad weather jedha jechuudha. Noun phrase dha jechuudha. Okay, number 2. Because or because of I was sick. I didn't go to school. Kanaaf amma maal jenna? Maaltu jira? I was sick. Maaltu jira? Clause jira jechuudha. Subject plus verb tu jira jechuudha. Kanaafuu maal goona? Because gala jechuudha. Because I was sick, I didn't go to school jenna jechuudha. So haala kanaani kan fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Inni taanu expressing result dha jechuudha. Expressing result jechuun bu'aa conjunction yookiin wal qabsiistuu bu'aa agarsiisuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. So akkamiin fayyadamna kan jedhuu fi kami conjunctionaan bu'aa agarsiisan yookiin result kan agarsiisan kan jennu akkasumas immoo akkaataa fayyadama isaa waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti therefore as a result fi consequently arganna jechuudha. Isaan kun kan maal godhu join two sentences himoota lama kan walitti quunnamsiisan and appear between period or semicolon and comma. Yeroo baay'ee jechuudha sirna capitalization yemmuu laallu yookiin viidiyoo keenya paartii sirna punctuation irratti part 2 irratti viidiyoo keenya irratti sirriitti ibsineerra jechuudha. Achirra deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Yeroo kamiyyuu maal ta'u sirna tuqaalee keessattidha isaan kun kan dhufanii jechuudha. Therefore as a result consequently maal gidduutti dhufu semicolon fi comma yookiin immoo full stop fi comma gidduutti dhufu jechuudha. Maaliif akka ta'e ilaalla jechuudha. Fakkeenya naa ilaallu. Example, he is clever, comma, full stop. Iddoo full stop kanatti ka semicolon irra galchuu akka qabnu sirriitti ilaalleerra jechuudha. Therefore he scored 100. Ka hima kana gaafa jalqaba laallu maal jenneerra result dha jenneerra jechuudha. Wal qabsiistuuwwan result agarsiisanii jechuudha. Kanaafuu ka akkamitti inni cimaa waan ta'eef maaltu dhufe result isaa scored 100 galmeesse jechuudha. Scored
cimaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif riizaaltidha jechuudha. Kanaaf therefore gaafa fayyadamnu seemikiloonii gidduutti fayyadamna jechuudha. Seemikiloonii fi koomaa gidduutti yookiin full stop fi koomaa gidduutti yommuu asirratti full stop fayyadamnu tiin keenya maal ta'a? Kaapitaalii ta'a. Yommuu asitti immoo seemikiloonii fayyadamnu tiin keenya smoolii ta'a jechuudha. Garaagarummaan isaanii isa kanaa jechuudha. She doesn't study as a result she failed. Ishiin dubbistuu sababa kanaaf maal taate bu'aasaa jechuudha. She failed as a result what? She failed. Isa kanarra akkamitti fayyadamne seemikiloonii fi koomaa gidduutti fayyadamne jechuudha. Sadaffaa immoo soodha jechuudha. Soon immoo xiqqoo ishii koomadhaan fuuldura isaatti kooman hin dhufu jechuudha. He works hard kooman asirratti dhufaa jechuudha. Durseetu kooman dhufaa. Sana booda so he is successful jennaa jechuudha. Garaagarummaan isaan jara kana wajjin hin qabu. Sooni fuuldura isaatti kooman hin dhufu jechuudha. Haala kanaan kan nuyi fayyadamnu jechuudha. So usually comes after a comma. After a comma, kooman booda inni dhufu jechuudha. And it is not necessary comma in front of so. Fuuldura sootitti koomaa barreessuun nun barbaachisu jechuudha. Okay. Asuma jalatti kaa inni itti aanumaanni soo fi zaattii gidduutti. Soo fi zaattii gidduutti. Adjectivii yookiin adverbii fayyadamneetu bu'aa yookiin riizaaltii agarsiifna jechuudha. Fakkeenyaaf soo fi zaattii gidduutti. She is clever, so clever that she is so clever that she passed kan jedhu keessatti soo fi zaattii keessatti maaltu galee jira? Adjectiviitu galee jira jechuudha. Yookiin adjectivii yookiin adverbii galaa jechuudha. Kan biraa kan nu dogongorsiisutu jira jechuudha. Such zaattiitu jira. Kanaaf soo zaattii dubbisnee gara gajjallaatti immoo such zaattiin akkamitti akka galu ilaalla jechuudha. Kanaafuu soo zaattii gidduutti maaltu galaa? Adjectivii yookiin adverbiitu galaa jechuudha. She is clever iddoo soo clever zaattii kanaa yookiin soo zaattii gidduutti galu kanaa hima akkanaa kana fayyadamnee yookiin inaaftuu kan jedhu pozitiivaaf yoo ta'e inaaftuu fayyadamnee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Hiikni isaa tokko jechuudha. She is clever enough to pass the exam. Maaliif pozitiiva agarsiisaa jechuudha. Enough to pass the exam fi so clever zaattiin tokko agarsiisaa jechuudha asitti. Fakkeenya lammaffaa she is so lazy that she can't pass the exam. So fi zaatti gidduu maaltu jira? Adjectivii jira jechuudha. Lazy negative jechuudha. Lazy dadhabaa jechuudha. So she can't pass the exam. Dadhabduu waan taateef maal hin goone hin dabarre jechuudha. So she is so lazy. So fi zaatti gidduu maaltu galee? Adjectivii galee jechuudha. Gama biraatiin immoo soo lazy zaatti yookiin immoo negative agarsiisuudhaaf isa tuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tuu double o fi tuu gidduutti lazy gaafa finne isa kana faana negative agarsiisuudhaaf yookiin immoo himni jalaa kun isa kana faana tokko ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. She is too lazy to pass the exam jechuu fi she is so lazy that she can't pass the exam jechuun maalidha? Tokkuma jechuudha. So too lazy tuu gaafa fayyadamu negative jechuudha. Hiika irratti illee of eeggachuu qabdu jechuudha. Yeroo tokko she is too lazy to pass the exam jedheetu hiikuma hima kanaa illee gaafachuu danda'a jechuudha. So maal akka ta'e too lazy gaafa jennu adjectiviin as keessaa kuni negative ta'uusaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Sadaffaa he has so much money that he helps people. So haala kanaaf fayyadamna jechuudha. So fi zaatti gidduutti so much money, few and little isa kana kanarree fayyadamneetu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, isa sana kan fakkaatu garuu akkaataa galumsi isaa adda kan ta'e tokko maanni sachiidha jechuudha. Sach zaattidha jechuudha. Inni duraa maanni soo zaattidha jechuudha. Soo zaatti gidduutti maaltu dhufaa? Adjectivii yookiin adverbiitu dhufaa jechuudha. Sach zaatti gidduutti immoo maaltu dhufaa? Noun phrase dhufaa jechuudha. Noun phrase kun yookiin aanii fi artikiliiwwan kana yookiin aanii kana fudhachuu fi dhiisuu danda'a. Maaliif countabiliidhaaf yoo ta'e qofa fayyadamna waan ta'eef uncountabiliidhaaf artikilii fayyadamnu jechuudha. So kana irratti such fi zaatti gidduu maaltu dhufaa? Noun phrase dhufaa jechuudha. Okay. Fakkeenyaan haa deeggaramne ilaallu. She is such a clever student that. So as keessatti such fi zaattidha. So fi zaatti osoo ta'e cleverii qofatu dhufuu qaba jechuudha. Kun garuu such fi zaatti waan ta'eef clever student maaltu dhufee? Noun phrase dhufee jechuudha. So noun phrase akka kanatti gidduu galaa jechuudha. Maaliif such fi zaatti gidduutti jechuudha.
It is such a hot tea that I can't drink it. As keessatti maaltu dhufe? Such a hot tea. Neemii wajjin dhufe yookiin noun phrase dha jechuudha hootiin kun. Hootiin kun osoo kophaa dhufe adjectivii ta'a waan ta'eef so hot that jenna malee hot such hot that hin jennu jechuudha. Kinoo fakkeenyaaf asirratti jechuudha. The tea is so hot that I can't drink it. So fi zaatti gidduu adjective yookiin adverbiitu dhufa. Sachii fi zaatti gidduu immoo maaltu dhufuu qaba? Noun phraseetu dhufuu qaba jechuudha. Akkasumas immoo countabiliif yoo ta'e article fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf a clever student jennaa jechuudha. As keessatti immoo such hot tea maaliif inni kun immoo uncountabiliidha waan ta'eef maaliif fayyadamnu? Article fayyadamnu jechuudha. A asirratti fayyadamne jechuudha. Aan immoo kan fayyadamnu yommuu qubeen jalqabaa sun maal ta'uudha? Vowelii yommuu ta'u jechuudha. Vowelii fakkeenyaaf umbrella isaan jennu sana irratti aanii kan fayyadamnu jechuudha. Okay. The tea is too hot for me to drink. Inni kun immoo negativii agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Maaliif the tea is too hot for me to drink dhuguudhaaf baay'ee ho'aadha. Kanaafuu maal jechuudha hiikni isaa dhuguu hin danda'amne jechuudha. Dhuguu hin dandeenye maaliif too hot for me to drink dhuguudhaaf baay'ee ho'aadha waan ta'eef dhuguu hin dandeenye negatiivii agarsiisuudhaaf too fayyadamnee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Aanii fi article kana jechuudha used before singular countable nouns irratti fayyadamna jechuudha. Singular countable irratti fayyadamna jechuudha. So barnoota har'aaf jennee asirratti xumurreetti kan jirru party 4 sub party 2 dha kuni. Party 4 sub party 3 dhaan immoo expressing purpose kan jedhu akkasumas immoo expressing manner kan jedhu akkasumas immoo correlative conjunction kan jedhu kanneen akka either, neither, nor, both, but also kan jedhu ilaalla. Isa booda immoo party 4 dhaan jechuudha. Party 4 sub party 4 dhaan jechuudha. Qorumsa entrance exam irratti ba'an conjunctionidhaan wal qabatee kan jiru gaafilee baay'ee gaarii ta'an hojjennee conjunctionii xumurra jechuudha. Viidiyoon yoo isinitti tole subscribe godhaa akkasumas like godhaadha. Akkasumas immoo nootii kana iddoo tokkotti yookiin PDF tokkoon argattanii dubbisuu yommuu feetanii koomentii jalqabaa irratti linkii isiniif hin kaa'aa achirra tuquudhaan shop kan jedhu keessa galtanii qarshii 50 purchase yookiin bittanii download gochuu ni dandeessu jechuudha. Download erga godhattan immoo Telegram irratti lakkoofsa itti isin bittan sana irratti linkii isiniif ergama yookiin immoo karaa sitti redirect isin godha. Telegram sana irra galuu dandeessu. Akkasumas immoo viidiyoo amma asii hojjennu kana tartiiban Telegram sana irra ni goona jechuudha. So achirratti fayyadamuu dandeessu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.